Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa onni irraa maddite bakka jirtan maratti isin qaqqabu. Kun qophii keenya coba qalamaati. Qophii keenya coba qalamaa har'aatiin waldubbii ogeessa bidiruu yabalchiisuu fi Piroofeesara tokko gidduutti ta'e kitaaba daandii mo'attootaa jedhu ka'ee Eebbisaa Baayisaa Beetuun barreeffame irratti fuulleffannee isin biraan ga'uuf jenna. Haga xumuraatti yoo nu faana taatan waan baay'ee hubachuu jennee abdanna. Nu faana bu'aa. Waldubbiin namootaa bakkaa fi haalota garaagaraa keessatti kan waliin dubbatan osoo carraan argame hundi isaa ni barreeffama ta'e. Silaa wantoonni barbaachisoon jireenya namaa keessatti ga'ee qabaatan hedduun ni jiraatu. Silaa qalamni waan dhiigu waraqaatti waan ofirratti ulfeessu ija qalbii namaa ka'achirraa waraabbattu waan baay'ee argina turre. Argaa dhageettiin kan suufamee fi kan waraabamu kan barreeffamuu fi sammuun namaa ulfaa'ee yaada isaa warbabbeessee waraqatarra kaa'uuf kan waliin dubbatu osoo waraqaa fi qalamni wal argatanii akkam ta'u laata. Hayyoonni waan barreessan danuu taatee argan irraa kaanii waan keessa isaanii kuulanii itti dabaluun arbeessanii dubbisaa fi dhageettiif akka tolutti dhiyeessu. Kaan ammoo waan arganii fi dhagaan osoo ittiin dabalinis yookiinis ammoo osoo irraa hin hir'isin suga barreeffamaan kooba dubbiin koobanii dubbistoota dubbisiisu. Nuti ammoo qophii coba qalamaa keenyaarraan waldubbii namoota lamaarraa waraabamtee barreeffama taate faana dhoofnee jirra. Dubbichi iccitii beekumsaa fi of tuulummaan kan guutame qaba. Beekumsa walii fi dadhabina walii caalaa haga waliif beeknu kan waliif beeknu maal akka ta'ee fi beekumsi baay'ee fi ogumni damee tokko bakkaa bakkatti yoo hin taane rakkoo akka ta'e kan nu barsiisudha. Dubbiin coba qalamaa keenyaarraa kunooti. Innis Piroofeesara beekamaa tokkotu qorannoo saayinsawaa gaggeessuuf bidiruu yaabbatee bishaan irra imaluu eegale. Yeroo bidiruun deemu haalonni hedduun ni socho'u. Qilleensonnii fi haalonni bishaan irra jiran hundumtuu gara ija namaatti balbaloomanii qalbii nama butu. Namni bidiruu yaabbatee beeku waan baay'ee arga. Bidiruun egaa deemsa isaa eegale cirracha bishaan qarqaraa fuudhee baatee jiru irratti agarsiise. Waa'ee jiyooloojii yookaan immoo waa'ee saayinsii, waa'ee albuudaa ka qo'atu, waan beektu, waan hin beekne, waan argituu fi waan hin argamne, waan marrummaa bishaan jala jiruu fi waan bishaan gubbaa jiru haalonni hundumtuu ifatti mul'atanii ka gamanaa fi ka gamasii hundumtuu nama bidiruura jirutti mul'atu. Haalli bidiruun ittiin yabaluu qalbii warra yaabbatanii butee addunyaa biraa keessa isaa yabalchiisa. Saayinsistiin bidiruu yaabbatee qorannoodhaaf deeme kun nama ogeessa bidiruu ta'e yookaan nama bidiruu yabalchiisu kana gaaffii tokko gaafata. Waa'ee jiyooloojii yookaan waa'ee saayinsii, waa'ee albuudaa waan beektu qabdaa jedhee gurbaa bidiruuf kana gaafate. Gurbaanis lakkisaa homaan beeku. Anoo mana barumsaa hin galle jedhee deebiseef. Nama gaddisiisa. Siif dhumeera. Carraan jiraachuu kee 25% irra teeraa jedhe Piroofeesarichi. Gurbaanis miira gaddaa keessa taa'ee bidiruu isaa oofuu itti fufe. Xiqqoo deemanii booda baala mukaa bishaan irraa oliif gadi balali'u jirtu tokko hiixatee fuudhee itti agarsiise. Gurbaa waa'ee bootanii yookaan waa'ee saayinsii biqilootaa kana qo'atu waan beektu qabdaa jedhee gurbicha gaafate Piroofeesarichi. Ammas gurbaan lakkisaa homaan beeku jedhee deebiseef. Piroofeesarichis of tuulummaa guddaan itti dhaga'ama. Siif dhumateera. Bootanii hin beektu taanaan carraan jiraachuu kee 25% hir'ateeraa ittiin jedhe. Ittuma fufee osoo deemanii gamatti gaara guddaa tokko argan. Gaara gamaa mul'atu sana qubaan akeekee gurbaatti agarsiisaa. Gurbaa waa'ee jiyoogiraafii yookaan immoo xiindachee waan beektu qabdaa jedhee gaafate. Gurbichis yeroo sadaffaaf deebii wal fakkaataa kenneef. Ani hin beeku deebii jedhu. Hin baranne jedhee isinitti himeeram jedhee aariin hudhamee deebiseef. Piroofeesarichis of tuulummaan guutamee gurbicha cinaachaan ilaalee siif dhumateera. Carraan jiraachuu kee ammas 25% hir'ateeraa jedhe. Gurbaan amma baay'ee gadde. Miirri isaanii miidhame hin baratin hafuu isaaf of komate.
ittuma fufanii osoo deemaa jiranii qilleensi bishaanichaa raasuu eegale. Suuta suutaan humni qilleensichaa dabalaa deeme. Dhuma irrattis to'annoo gurbichaan ala ta'e. Amma dubbiin beekumsa silaa gaaffii keessa galte. Gurbaanis amma isaaf danda'ame yaalee dhuma irratti abdii kute. Dabaree isaa Profeesarichaan gaaffii gaafachuuf dirqame. Profeesar, bishaan daakuu beektu jedhee gaafate. Profeesarichis naasuudhaan hin beeku, eessattan bishaan daakee beekaam jedhee deebiseef. Gurbaanis nama gaddisiisa, isiniif dhumateera jedhe. Bishaan daakuu hin beektan taanaan carraan jiraachuu keessanii 100% keessaa 100 isiniif dhumateera. Birruu qilleensi caccabsee irraa utaaluu bishaanicha daakuu itti fufuu lubbuu isaa oolfatee akka inni achi keessaa ba'uu danda'u itti hime. Profeesarichi garuu jireenya isaa dhabe. Profeesarichi lakki namana ani bishaan daakuu hin beeku jedhe ammas. Egaa isiniif dhumateeraa jedhe ogeessi bidiruu yabalchiisu. Ogeessi bidiruu yabalchiisu sun ofii isaatiif akka daakiyyee bishaan keessaa yookiin akka qurxummii bishaan keessatti utaalee lubbuu isaa oolfate. Daakee gamaa gamanatti utaalee bishaan haadhee harka isaa mirgaatiin asiif achi yabbalsiisee gamatti of arge. Profeesarichi garuu jireenya isaa dhabe. Isaaf dhumate. Bishaan isa kofalchiisaa isa nyaatte. Cobaqa lamaa keenya har'aa irraa waldubbii namoota lamaan kana gidduu ture irraa waan baay'ee baranneerra jedheen abdadha. Profeesarichi haga ga'u baay'ee isaa ogeessa bidiruu yabalchiisutti himaa ture. Ogeessichis homaa osoo hin qollifatin arrabaa fi beekumsa Profeesarichaa kana dhudhaa ture. Yeroo rakkistuu kana keessatti Profeesarichi beekumsa xiqqoo bishaan daakee lubbuu isaa baraarfatu dhabuun lubbuu beekumsa ammasii baattee socho'aa turte bishaan kofalchiisaa akka isa nyaattu ta'e. Beekumsa baay'ee beeknu hedduun bakka isaaniitti tarii sirnaan nu fayyadu ta'uu mala. Beekumsa xiqqoodha jennee katuffannu ammoo beekumsa baay'ee barbaachisoodha jedhaman caalaa jireenya keenya oolfachuuf akka itti fayyadamnuuf nu gargaaruu danda'u. Nama waan baay'ee beekee waan xinnoo wallaale gargaarsa warra waan xinnoo beekanii dhabee ta'uu irraa akka of eeggannuuf waa hunda shaakalaa fi namoota waliin nagaan jiraachuun murteessaadha. Profeesarichi waan lama wallaale. Tokko amalaan ogeessa bidiruu yabalchiisuu qabachuu dadhabuu isaati. Inni lammaffaa immoo bishaan daakuu dadhabuu isaa ture. Silaa osoo amalaan ogeessa bidiruu qabateera ta'ee ogeessi baateellee ogummaa qabuun lubbuu isaa baraaruu danda'a ture. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaam qophii keenya cobaqa lamaa har'aarraa waldubbii namoota lamaanii ka cobaqa lamaa dhiigdee garaa kitaabaa keessatti makamte kan haala kanaan qindeessee isiniif dhiyeesse Allalisaa Lamuuti. Qophiileen FIB biroon itti fufuu daawwadhaa. Ana waliin nagaatti.